Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya wiixata galgalaa eegalleerra har'aaf dhimmoota jajjaboo qabanne keessaa olmaan mana murtii hidhamtoota siyaasaa isa ijoodha. Biyyattiin har'a dhaddacha dhimma obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee fi obbo Lidatuun oolte kanneen bal'inaan oduu keessatti qabannee jirra. Gama kaaniin maatiin obbo Baqqalaa yaaddoon itti heddummaachuu dubbatu. Naaticha keenya gallee barumsaasaas gaafa dannuu akkasuma har'as gaafa dannuu jawaarfaanis jaachuu didaniiru. Maallaqa mana baankiitii baafachuu akka dhorkamanis nutti himaniiru haati warraa obbo Baqqalaa booda irratti deebina. Tibbana keessoo abaa'ootti dhibdeen uumame jechuun atakaaroo ture irrattis yaada qondaala paartichaa qabnaa odeessaalee gaggabaaboon dabaalee sagantaa kana kan isiniif dhiyeessu ana Hamzaa Hussein turtii gaarii. Guyyaa har'aa mana murtiitti ka dhiyaatan obbo Baqqalaa Garbaa sanbata darbeerraa eegalanii lagannaa nyaataarra turan. Haati warraa obbo Baqqalaa aadde Haannaa Raggaasaa fayyummaa obbo Baqqalaaf akka yaaddaan dubbatu maallaqi keenya baankii qabnu waan uggurameef jireenya keenyaaf sodaanneerras jedhan. Gaafa sanbata xiqqaa ganamaa nyaata geessinee ijoollee sadii fi anaa nama afur taanee achi geenye. Gaafa itti geenye warfan keenya oluma nu gashanii. Isa booda mucaanni tokko kan eessuma isaati mucichi. Akkuma jirutti isa gaafuma arganii ati ol seenuu hin dandeessu, dubbisuus arguus hin dandeessu ittiin jedhuun. Kana booda immoo ijoollee warra kan kootii Saamu'eel Baqqalaa fi Naa'ol Baqqalaa galmeessaa ishii gaafa tole jenneennu. Liistii warra Baqqalaa arguu qabaniirra hin jiranii. Isaaniinis ol gashuu hin dandeenyudha. Isaan booda gara Baqqalee akkan deemuu taasisanii gaafa Baqqalee bira deemu immoo Baqqaleen ijoollee na gaafate hin galtan ittiin jedhanii. Erga ijoollee galanii ijoollee arguu hin dandeenyeeti anis nyaata kana hin nyaadhu. Nyaata ol naa galchuun akka waan dantaa addaa naa godhatu maaliif lakkaa'u. Nyaaticha keenya gallee barumsaasaas gaafa dannuu akkasuma kunoo Sagasaa har'as gaafa dannuu ganama kana jawaarfaanis nyaachuu didaniiru. Namoonni arfan wajjin turan sun hundumtuu nyaachuu didaniiru kan akka Boonaa, Shamsaddiin, Jawaar, Hamzaa arfan isaaniiyyuu hin nyaannu. Akkamitti jiru ree ergasii hubattaniittu? Homaa tokko waan fudhate hin qabu. Namni erga nyaata nyaatu ta'eefi akkuma dadhabu beekamaadha. Garuu miira harii keessa waan jiruuf immoo dadhabbiin baay'een irraa hin mul'atu. Akka kanatti hin jiru. Kan biraa immoo keessumaayyuu akkaawuntiin baankii keessanii fa'aa cufamee ugguramee maallaqa akka baafachuu hin dandeenye fa'aa godhamtaniittu mootummaan akkas godheeraa waan jedhutu dubbatamaa ture. Kunoo gama kanaan rakkoon isinirra ga'ee jira maaltu jira? Sirriidha laammaa kan Baqqalaa fi Fuullee kootii fi kan kootii amma fakkeenyaaf kan koomaasirraa akka jirutti kan ijoollee guutummaa ugguranii turanii akka sochoone godhanii turanii. Yeroo wayyaanee keessallee si'a lama yeroo hidhamillee yeroo tokkollee akka inni sochoone taasifamee hin beekamu. Amma garuu akka hin sochoone jalaa ugguranii jiru. Amma maallaqa baafachuu hin dandeessan yoo ta'e maaliin jiraattu ture jechuun haala akkamii keessa jirtu? Maallaqa baankii qabdan fudhattan jechuun maaliin waa bittuu maaliin jiraachuu dandeessu? Maallaqa qabnu waan tokko yoo ammaa irratti kan fudhanne hin qabnu waanuma buukii keenya irra jirullee akka baasnee nu mana keenya keessatti ittiin fayyadamnetu taasifame hamma ammaatti gaaniti waanuma mana keessaa qabnuu fi waan firoonni ittiin bira dhaabbatanii hin jirran. Hayyee guyyaa har'aa akkam obbo Baqqalaan isaa booda kana mana murtiitti akka dhiyaatantu himama. Isin naxxanii argitaniittu moo ol seenuu dandeessaniittu maaltu jirame wanta? Mana murtii irratti immoo ol hin galtanii hin jiran aluma fagoo irratti nu ittisan. Amma yeroo kana sa'aatii kana yeroo naasofsiistu kana gara qeessan deebi'aa jiran. Waa'ee oolmaa mana murtii har'aa irratti dhimma obbo Baqqalaa Garbaa bukaatoon isaanii obbo Misgaanuu mul'ata kana nutti himaniiru Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Waan gurguddaa afur dhiyeessanii tokkoffaa meeshaalee elektirooniksii kana dura qabnee jirru mana isaarraas sakattaanee hin arganne qorannoodhaaf ergine qoratamee nuun xumuramne. Inni lammataa shugguxiin lama mana isaarraa qabameera isas forensikii ergine innis qulqullaa'ee nuun dhufne. Ragaa nama hedduu dhageenyeerra eeguma beellamaas illee nama 22 dhageenyeerra amma immoo ragaan namaa nafu jira. San dhagahuu qabna. Inni arfaffaan immoo miidhaan ga'ee hagam akka ta'e Oromiyaa keessa hundi gareedhaan qorattoonni bobba'anis xalaa barreessinee miidhaan sun hagam akka ta'e nun qaqqabne. Dabalataan yeroo qorannoo guyyaa 14 nuuf haa kennamu kan jedhuudhaan dhiyeessan. Obbo Baqqalaanis yaada mataa isaanii akka dhiyeessan ta'eera.
filannoodhaaf akka dhiyaanne mana tursiisanii akka namni filanne akka biyyeen gaggeessine na gochuurraa nafe yakka tokkollee raawwanne. Isa kanammoo mootummaan asmateessee yakka narratti barbaada filannoo na jala dabarsuudhaaf tooftaa taasifamaa jedhudha. Gama kaaniin miidiyaas kaasaniiru. Miidiyaa walaba ta'e as keessaa mul'achaa hin jiru. Kanaan duras miidiyoonni tokko wanta nu hammeessu dhiyeessaa waan turaniif isaan kun akka qoqqobaman gaafachuudhaan gara fuulduraatti immoo dhaddachi kun dhuguma bilisadha. Bilisa jedheen amana. Kanaaf miidiyaan bilisa ta'es as keessatti argame gabaasuu akka danda'amu naaf hayyamaman jedhanis dhiyeessaniiru. Kanumaan dhaddachi gara bitaa mirga laalee walxaxinsa yakkichaa tilmaama keessa galchuudhaan guyyaa 8 yeroo dabalataa kenneera jechuun ajaja kenne. Dhimma miidiyaalee wajjin wal qabatee anillee qaamaan argameen ture garuu ol seenuu hin dandeenye na deebisanii. Kun yeroo darbillee ka'ee ture natti fakkaate tarii dhaddacha obbo Jawaar Mohammad faarratti manni murtichaa hanga ammaatti ajajni inni dabarse hin jiru dhimma kanarratti. Yeroo darbes ka'ee ajajni darbee ture. Oolmaa dhaddachaa gabaasuu hin danda'an hawaasa hunda biraan ga'uu waan madaalaa bira geessisuu hin danda'an miidiyaan isa tokko fayyadamee isa kaaniif dhorkamuu sababa maaliiti? Miidiyaa hunduu walqixxeedha. Seera qabeessaa seeraan hundaa'e amma ta'etti miidiyaan adda baasameet isa tokkoof loogiidhaan kennamee isa kaan maaliif dhoowwaman jedhu dhiyeessina dhaddachattis dhaddachis isa kana fudhataman qabu jechuun miidiyaa kamiyyuu dhiyaatanii oolmaa dhaddachaa gabaasuu akka danda'an har'as ajaja kenneera. Kana malees immoo rakkinni addaa jira yoo ta'e iyyannaa dhiyeeffadha yeroo kamuu jedhee nu hayyameera. Oduuttaanuun qondaaltota ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa booda to'ataman keessaa tokko kan ta'an miseensi koree hojii raawwachiiftuu Koongireesii Federaalawaa Oromoo obbo Dajanee Xaafaa erga to'atamanii booda koronaa vaayirasiin qabaman shakkii jedhuun adda baafamanii turanii dhaddacha mana murtii guyyaa har'aa dhimma obbo Dajanee Xaafaa bakka isaan hin argamnetti ilaala irratti maaltu ajandaa ture abukaatoon isaanii obbo Dajanee Fiqaaduu akkasumas jedhu. Ajajni har'a kenname waa lamaaf ture. Tokko beellamni duruma gaafa guyyaa 9 kenname guyyaa 10 dabalata yeroo gaafatameen har'atti beellamamee jira. Beellama sanaan wal qabatee inni tokkodha. Inni lammaffaa gaafa guyyaa Jumaataa biyya saddeeffannee turreni obbo Dajaneen shakkii koronaan qabamedhanii waan shakkamaniif bakka isaan qabamanii jiran sanatti firaan gaafachuu akka dandeenyu uffataaf nyaataa dhiyeessuuf akka dandeenyu haala fayyaa isaan irra jiran illee karaa ittiin hubachuu dandeenyu akka beekuu dandeenyu karaa poolisiis yoo ta'e karaa dookteraa hakimaa hospitaala sanaa halaalatti ilaaluu waan danda'amuuf akka arguu dandeenyu biyya saddeeffannee turre. Haa ta'uutii gaafa Jumaataa ajajni nuu kenname manni murtii akkuma humni gaafanneen ajaja nuu kenniyyuu iddoo eegumsa obbo Dajaneen jiru hospitaala eekkaa kotubee ajaja gaafa geessuudhaan nu ajajan fudhannu nuun jedhanii. Kanaan har'a bu'aa kana eeguuf kan mana murtiitti dhiyaanne har'a dhiyaanne har'as immoo qorataan poolisii dhiyaatee uummataan hospitaala jiran akka koronaan qabaman kan ibsa yoo ta'e illee gama biraan immoo dhiyaachuun namni gaafachuu hin danda'u kan jedhanis yaada kaasanii jiru. Dhimmi maatiin obbo Dajanee Xaafaa daawwachuu fi obbo Dajaneen dhuguma koronaa vaayirasiin qabaman moo maqaa dhibee kanaan ugguramaa jiru ka jedhu qoratamee akka dhiyaatuuf manni murtii akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 23tti beellama qabeeraa jedhan. Kanaan wal qabatee manni murtii guyyaa har'aa ajaja kenneera. Tokkoffaa sababni itti obbo Dajaneen hospitaala galanii dhuguma dhukkuba koronaa qabuu qabamanii fi dhukkubsataniitu galaniyyuu moo shakkamaniidhuma dhukkubni koronaa irratti hin argamne kan jedhu qulqulleessanii bu'aasa akka dhiyeessanidha. Inni lammaffaa haalatti maatiin dubbifamuu danda'u ajaja yeroo darbe kenname sana nyaataa fi uffanni waan isaan barbaachisu illee haala ittiin galuu fi danda'u sana ajajuma bu'uura dura kenname sanaan irra deebi'anii raawwatanii bu'aasa akka dhiyeessan jechuudhaan adoolessa 23tti beellamame. Galmeen obbo Dajanee Xaafaa miseensota KFO hidhaman biroo waliin wal fakkaachuurraan kaafee haga ammaatti himati addatti irratti dhiyaate akka hin jirre dubbatan abukaatoon isaanii kun. Isaa ifatti wanti ilaalan hin jiru. Amsaan kanaa beellama iyyata dhiyeeffannee irrattidha. Isaa waan hin nyaanneef olmooti galmee isaanii wal fakkaataadha kan hundaayyuu malee kana jedhamee wanti mannaan isaan irratti dhiyaate ifatti hin jiru. Dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Amma oduun gaggabaabsee isinitti hima. Magaalaa Bishooftuutti dargaggootaaf maallaqa kaffaluun hokkara kaayisan jechuun kan shakkamanii hidhaman obbo Lidatu Ayyaaloo har'a mana murtii magaalaa Bishooftuutti dhiyaataniiru.
poolisiin isaan himate ammas ragaa namaa fi sanadaa dhiyeessuuf yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 14 gaafate beellamni qabameera. Itoophiyaan xiyyaara mi'a deddeebisuu torban darbee chaayinaatti gubate qorachuuf garee tokko garasitti erguu ishii gaazexaan biyya keessaa gabaaseera. Akka seeraatti biyyi balaa qoratu biyya balaan sun itti mudate ta'us abbaan qabeenyaa fi dhaabbanni xiyyaaricha oomishellee keessatti qooda fudhatu. Xiyyaarri Itoophiyaa osoo mi'a fe'aa jiru ture gaafa roobii darbee biyya chaayinaa magaalaa Shaangaay buufata xiyyaaraa Puundoongitti ibiddi kan itti qabateen. Naannoo Amaaraatti rakkoon nageenyaa bara darbe ture haga tokko furmaata argachuu pirezidaantiin naannichaa obbo Tamasgeen Xiroonee himan. Koreen Qimaanti jedhamu gaaffii eenyummaa dhiyeessuu akka gufuu guddaa tokkotti kaasan hanga'an kun amma isas irra aanneerraa jedhan.